Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya har'a kan waliin ilaallu Gilgaala 2.3 waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Maal jedhaa? Gaaffilee armaan gadiif deebii sirrii ta'e filachuun deebisiidha. Gaaffii tokkoffaan kanneen armaan gadii keessaa wanta qulqulluu kan ta'e isa kami? Warqii, bishaan garbaa, qilleensa, dhiiga. Kam ta'a? A ta'a jechuudha. Maaliif warqiin elementiidha. Elementiin immoo wantoota qulqulluu jalatti ramadama. Lammaffaan wantoota armaan gadii keessaa elementii kan ta'e isa kami? Elementii kan ta'e isa kami? Saalfarii, bishaan, sukkaara, albuuda. Isa kam ta'a? Saalfarii ta'a jechuudha. Sadaffaan wantoota armaan gadii keessaa koompaawundii kan ta'e isa kami? Kaarboonii, oksijiinii, ashaboo nyaataa, haayidroojiinii. Koompaawundii kan ta'e isa kamidha? Ashaboo nyaataa koompaawundiidha jechuudha. Caataa. Isaan kan maanni? Elementiidha. Aan elementiidha. Baan elementiidha. Daan elementiidha. Deebiin keenya caataa jechuudha. Arfaffaan elementoota armaan gadii keessaa teempireechara dareetti dhangala'oo kan ta'e isa kamii? Isa kam ta'a? Meerkurii moo kilooriinii moo silvarii moo kaarboonii? Maal ta'a? Meerkuriidha. Sibiiladha garuu maanni teempireechara dareetti dhangala'oodha jechuudha. Faalkaa dhangala'ootiin kan inni argamu. Gaaffii shanaffaan kanneen armaan gadii keessaa maqaa gosa tokkee kan ta'e isa kamii jedha? Qilleensa, aannan, dhiiga, shorbaa. Isa kam ta'a? A ta'a. Ja'affaan kanneen armaan gadii keessaa maqaa gosa addee kan ta'e isa kami? Bulbula ashaboo, biyyee, qilleensa, hunduu deebiidha. Isa kam ta'a? Maqaa gosa addee jechuudha. Biyyee ta'a. Ba'a. Torbaffaan sibilaalota armaan gadii keessaa teempireechara dareetti dhangala'oo kan ta'e isa kamii? A. Haayidroojiinii, B. Oksijiinii, C. Ayoodiinii, D. Biroominii. D. Biroominii ta'a jechuudha. Saddeettaffaan kanneen armaan gadii keessaa maqaa kan ta'e isa kami? Maqaa kan ta'e isa kami? Bulbula saamunaa, ayireen saalfaayidii, saalfarii, hunduu makaadha. Kam ta'a? Bulbula saamunaa. A ta'a jechuudha. Salgaffaan makoota armaan gadii keessaa maqaa gaazotaa kan ta'e isa kami? Bulbula ashaboo, bulbula ayoodiinii, buna imbiibame, D. Qilleensa. Maal ta'a? Maqaa gaazotaa kan jenne egaa D ta'a. Qilleensa jechuudha. Inni itti aanu wantoota armaan gadii elementii koompaawundii maqaa gosa tokkee yookiin maqaa gosa addee jechuun adda baasii. Aan maal ta'a? A yoo ilaallu dhiiga jechuudha. Elementiidha moo koompaawundiidha moo maqaa gosa tokkeedha moo yookiin maqaa gosa addeedha? Maanni maqaa gosa addeedha jechuudha. Maqaa gosa addeedha. Baarra kan jiru immoo cuunfaa burtukaanaa. Cuunfaa burtukaanaa innoo maanni maqaa gosa tokkeedha moo maqaa gosa addeedha moo koompaawundiidha moo elementiidha? Maanni maqaa gosa tokkeedha. Maqaa gosa tokkeedha. Caarra kan jiru immoo almuuniyeem oksaayidii. Innoo maanni koompaawundiidha. Inni immoo koompaawundiidha. Daan immoo meerkuriidha. Meerkurii immoo maanni elementiidha. Een immoo bishaan
ashaboo qabu. Bishaan ashaboo qabu inni immoo maalidhaan makaa gos tokkee. Sukkaara. Sukkaaroo maanni innis makaa gos tokkeedha. Biyyee. Biyyeenoo makaa gos addeedha inni immoo makaa gos addeedha. Oksijiinii. Oksijiinoo elementiidha. Bishaanoo. Bishaan immoo koompaawundiidha. Viidiyoo itti aanuun 2.4 jijjiiramoota naannoo keenyaa kan jedhu walitti deebina. Bakka gaaffii qabdanitti koomentii jalatti naa barreessaa.